Tole bultiin waa akka baratti. Waan bareedu na gaafate. Bultiin waa lamaatu barakeessa. Tokkoffaa bultii rabbiin keessa jiru ni barakaa qabdi. Ani amma bultii tana akkamitti ilaala akka roog-sadeetti ilaala. Jala isin lamaantu jira. Gubbaa rabbiitu jira. Hanguma rabbitti oloo dhiyaataa deemtuun roog-sadeen gama olii kanaan xiqqaataa dhufti jirti. Hanguma isatti dhiyaachaa deemtuun isin lamaa waliin maxxantanii jira. Bultiin rabbiin keessa hin jirre barakaa isin qabdu. Bultii rabbii keessa jirtu taakkamiti yoo kanaan jettu ta'e bultii qabbanootu. Bultii wal dhaggeeffatuun keessa jiru. Bultii wal kabajuun keessa jirtu. Bultii wal dhaggeeffatuun Tagirrigiriin heddumaan qabbana. Ijoolleen bultii barakaa qabdu keessa dhalate addunyaafillee furmaata malee rakkoon taatu jechuudha. Agartee? Kanaaf bultiin barakaa qabdu akkasii. Talamaffaadha. Laal. Namni ati itti wajji jiraattu. Namni ati jireenya kan kee keessaa fi murteessaadha jechuudha. Agarteemi bultiin jaalala qofa irratti hundaa'u. Jaalalti qofti silaa bultii taate namni hedduu wal jaalatee alatti waliin dhiisu ture. Jaalalti jalqaba. Agarteemi gaafa waxii takka gootu shunkurtii si barbaachisa timaantim si barbaachisa. Jaalalti shunkurtii takka. Timaantimtu jira. Amanamummaa jira ganam. Wal qorachuu jira. Duuba gaafachuu qabda. Ilmi dhiiraa gaafa fuudhu intala takka duuba isii baruu qaba. Baagiraawundii isii beekuu qaba. Duuba isii ganda isaanii beekuu qaba. Namni tokko jaalalti qofti jaalalti qofti gaamti. Wanta jaalaltiin furreetu jira. Faamilii ishii rakkinni maatii ishii kasii wajjin booda dhufee jireenya kee keessa si jeequ jaalalti tantee furuu hin dandeessu. Amantaa jaalalti tantee furuu hin dandeessu. Agarteemi yoo waan hunda walii ganneexee rabbi wajjin walii buutee nama sanii dhiyaatteen alatti bultii keessatti wanta jaalaltiin furre hedduu takkaatu jira jechuudha. Bultiin barakaa qabdu rabbii keessa jira lammaffaa namni bultiif ta'u nama siif ta'u nama hireeteetiif ta'u nama egereeteetiif ta'u filachuun si qabdi jechuudha. Kanammoo haa filachuu dandeessu miiraa dhalootaati. Miira keessa galtee nama sanirraa maraataa bultii keessatti filachuun akka malee ulfaate jechuudha. Ilmi namaa gaafa miira keessa galu sammuu itti yaadu tana ni dhaba. Completely dhaba jechuudha. Reasonable taatee sababarra dhaabbattee waan jireenya kan kee boruu sirreessu murteessuu kan dandeessu. Qaxanaa miiraatiin alatti bakka zoonii miiraa keessa teesseetiin jechuudha. Kanaaf miira keessa baatee namni kun anaaf nama sirriiti. Nama jireenya kiyyaaftu keessaafuu ilmi dhiiraa ijoolleen teenya dhiiraa sirriitti na dhaggeeffadha. Nama jaalala isinii kan osoo hin tahin nama ilma keessaniif haadha gaarii ta'uu filadha. Haadha gaarii ta'uu danda'u. Kalaas ati waan kun laal ati. Anaafis gosa bareedan kanu. Naafis niifilee gosa bareedan kanu. Haadha gaarii. Boru ilmoon ta'e sababa haadha gaarii hin qabneef jecha gabbaatee ilmoon namaa arrabsiti. Fakkeenyaaf bultii ammaa tanaa fi maallaqa akkamitti waliin deemuu danda'a. Kana jechuun bultii takkaaf maallaqni hagam takka inni barbaachisa. Jettee yaadda. Waan bareedaa. Bultii keessatti maallaqni utubaadha. Basic waan murteessaadha. Bultii maallaqni keessa hin jirre dalaganni keessa hin jirre waa qabaachuun keessa hin jirre haguma qabanitti wajjin tarkaanfachuun keessa hin jirre just akka manni dhimmisuuti. Manni yoo dhimmisee yoo achiin cufu baatte jecha ni dhimmisa. Mana sitti jiisa. Inni guddata. Inni bal'ata. Mana keessaa si baasa. Isin lamaan adda deemtan. Mana garaagaraa bultanii jecha. Barakinni maallaqa akkasii. Qaawwa xiqqaadhaan seenee guddaa sibbana. Walitti aaruu eegaltan. Wal cufuu eegaltan. Ilmaan fuutee bakka biraatti deemuu eegaltan. Isin lachuu ilmaan dhiistanii adda fagaachuu eegaltan. Mana kan kee dhaquun si jibbisiisa jecha. Sawaan kinaatira. Jaalalti guutuu hataatu maallaqaanis, yaadaanis, jaalalaanis, miiraanis waan hundaanuu guutuu ta'edha. Malee rakkinni maallaqaa ispeeshaalii biyyoota akka keenyaa kana keessatti namoota hedduu jaalalaan dhugaan walitti dhiyaatan akka isaan wal lolan godhee jira. Maaliif jennaan? Paastaa tokko dheedhee jaalalaan hin bitattu. Qarshii ishaa baasta. Jaalala nama sanii qabdu jecha mana sanii baata. Garuu paastaa san qarshiidhaan. So maallaqni wanta beezikidha. Hoggan jiru maallaqa gurguddaa miti. Maallaqa si barbaachisu. Bultii sochoosuudhaaf. Ha bultii tantee si eegu. Ha mana kan kee si eegu. Ha qaawwa mana keetii sirraa cufu. Bakka. Jana dirqama. Waan akkamaa namni qallaalitti ilaalu miti. Waan namatti tolu keessaa bultiin barakaa qabdi. Riskii fi qabattee dhufti. Yaa ispeeshaalii dargaggeessa jijjiiramuu barbaaduuf namni dafee yoo fuudheen akka kiyyatti dubartii jabduu ta'uu ishii amanee dafee yoo fuudhe yeroo tokko maal ture soo duba dafnee hafuun
nama namatti wal dhabamte kana. Maal ture abbaa qabeenyaa tokko jira interview irratti yaamamee gaafatame. Nama kana gaafa high school jirtu fuute osoo kutaa sagalii maal hin jarjarree jeen. Dhaggeeffadhu jeen. Ani silaan akkanaa beeke if duuba waggaa 3 deebi'eetiin kutaa 6tti fuudhaa isuma tan. Tuuba deebi'ee. Maaliif jennaan eenyummaan anarra qabu tan dhagaan bu'uurri isiidha waan ta'eef. Bultii tana. Yes. Bakka anarra gahuuf milkaa'ina fayyadu. Agartee namni sun nama mul'ata nama kaayyoo ta'eetiif si hojii ta'u dubartiin bar wal caalti bareedinaan osoo hin taane amalaan kaayyoo fi bilchina isiitiin wal caalti. Dubartii tan ta'eeti hafuudhuu qabdu malee dubartiin dubartii taateef miti. Ilmi dhiiraa yeroo hedduu bakka tana ni dogoggora. Gammachuu shamara takka irraa argatu tabiraa irraa isin argata. Egeree takka irraa argatu warra tabiraa irraa argatu jechuudha. Argachuu nama dandeessa. Dubartiin kaayyoodhaa dubartii tan ta'eeti. Nama akkanaa gad deebitee daftee ijoollummaa fuutee jireenya wajjii eegalte waggaa 30tti ati gaara nama addunyaan akkana gaggeessuuf jecha. Thank you. Kanaafuu nu hundaafuu wanni kun garaa bareedaadha jeetii yaada. Keessattuu nuti dargaggoota warra harkatti waa xiqqishoo furdifachuudhaaf jabaanniiti waa walitti qabannee fuuna warra jiruuf mallaqa zeeroo raayis osoo hin taane hanga tokko waan bultii ittiin socho'an qabatanii fuudhuun bareedaadha jee fuun immoo sunnaalleedha. Shari'a akkasitti illee ni gorfama. Namni tokko gaafa fuudhaaf gahee akka fuudhuu fi shamarreen takka heerumaaf gaafa gaa'ellaaf geesse akka heerumtu ni gorfama. Ni jajjabeeffamas jechuudha shari'aani. Kanaafuu lammii kiyya gara dhumaatitti deemaatii kan jiru. Mee ammallee waan beeku kun tokko jira. Mee hiriyyummaa akkamiin ilaalta? Hiriyyummaa normaal hiriyyummaa. Hiriyyummaa taantaan itti dhufna. Normaal hiriyyummaa gunjoo dhiiraa fi ijoolleen qabatan bakka everything irratti jechuudha. Hiriyyummaa fi hiriyaani damee takka irraa dhufanii. Hiriyyummaan gaachana. Hiriyaan immoo hirkoodha. So hiriyaan namni hiriyaa dhugaa qabu nama maatii lammaffaa qabu. Maatii jechuun nama si eegu, nama si hubatu, nama rakkoo tantee osoo ati ittiin himin dursee si hubatu, nama gaafa ati qofte si jala hofee ol si qabu jechuudha. Hiriyaan dhugaa ka onnee irraa si hubatu fira kuma takka caala. Yeroo ammaa tanatti bakka abbaa fedhee si bu'a jecha. So namni hiriyaa dhugaa qabu kanuma argitu beeka. Hiriyaan dhugaa ka gaafa gubbaa roobni sitti bu'e gaafa rakkinni si rukute ishee sirraa deemu miti. Rakkoonis hamtuunis balloonis dhuftu si hojjitee si hubatee gaafa ati dogoggortee nama biratti callisee ol deebi'ee si gorfatu. Qophatti jechuudha. Qophatti. Hamtuu ta'e osoo gadi hin baasne. Baasin. Bijeeti si bira jirtu si faarsu hiriyaan dhugaa sitti lola. Waan ati sirreeffachuu qabdu sitti hima. Akkamitti akka ati gabbaatee addunyaa tanaa hojii addunyaa of qopheessitu daareekshina sitti garsiisa. Namoota biratti hamtuu ta'e dhagahuun fedhu. Nama ammeenya kan kee dubbatu bira sakandii takkan taa'u jecha. Hiriyaan dhugaa furtuu jireenyaati wanti jaaniif haala hunda keessatti si duuba si dura jira jecha. Kanaaf hiriyaa dhugaa nama harkatti qofaatu beeka. Sirriidha. Miirri sana nama santuutu seensi gochuu danda'a. Seensi gochuu danda'a. Hayyeegaa hordoftoota keenya qophiin keenya kan firaa miidiyaa irraa dabru lammii motivation yookaan lammii Abiraahim wajjin kan qophii ajaa'ibaa taasisaa jirru akkuma itti fufetti kan jiru. Lammii mee maali fakkeenyaaf yeroo jijjiiramuuf kaatu sadarkaa karaa jijjiiramarra ati buutetti gufuulee garaagaraa sitti baay'ata. Gufuu kana mee akkamitti ibsita? Gufuun kun immoo maaliif baay'ata? Keessattuu dargaggoota irratti namoota amma lafaa dhufaa kanatti. Gaaffii bareedduu na gaafatte dhugaadhaa fi akka dargaggeessu tokkollee yeroo waan takka eegalu anillee qormaata garaagaraa keessaan jiras keessaan turis maaliin hubadde akka waaniin hubadde irraa jecha daa'imman tokko gaafa lafaa ka'u gaafa guddatuuf deemu akka lafeen isaa jabaatuuf ni kufa ni ka'an garee akkasuma jechaa guddata. Nuti gaafa guddannee rakkinni garaagaraa nu qunnameeti waan ijoollummaa irraanfanne. Amma daa'imni akkasii kufaa lafaa ka'u suni just jabaataa dhufa. Gaafa jijjiiramuuf deemtu qormaanni akkasitti baay'atuuf
qormaata sambooda waan ati argattuutu warqidha. Jijjiirama dhufaa jira jechuudha. Yes. Maaliif jennaan yoo teessee yoo homaan goone yoo comfort zone keessa tattabatte homaa wanti jireenya kan keessa dhabjamu jiru jecha. So wanti irratti xiyyeeffachuu barbaadu namni hedduun amma hawaan kana laalu tarii viidiyoo tana jala kan dhufaniif bakka namoota jijjiiruu barbaadan jireenya isaanii kabaruu fooyyeffachuu warra barbaadan ta'uu danda'a. Waan takka waaniin hubadhee jiratanii mataa kiyyaaf illee itti mee deemu jiru jecha. Namni yeroo hunda deemu ni gufata. Abbummaa fedhe mana keetii baatee hanga bakka ga'umsa keetii san geessuutti karaa kanarra waan jiru beektu jecha. Waan karaa kanarra wahii jira jechuun immoo dheessitee mana galte jechuuti. Irra tarkaanfatteet bakka ga'umsa keetii san dhaqxe malee jecha. Galma tuuxaa jechuudha. Galma tuuxaa. As biratti rakkoon kanamatti akka malee heddummaattuuf maali? Waan gurguddaa yaadda taana waan san hin beektu mee ammatti. Selezi karaa hedduu tokko kan tuqaminiitu see gahecha. Namni karaa milkaa'inaa deemu, karaa jijjiiramaa deemu, karaa isaa ifiif baafata rabbii gaditti. Namni tokko bira hin jiru jecha. Keessaafuu biyya teenya tana yeroo ikoonomiin akkana gabbuute kanatti haalonni mijataan dhabamuu danda'an. Agartee mee? Yeroo jijjiiramuuf haatu ilma namaa waan lamaa tokko malee midhala. Tokkoffaa waan eegaltee kana keessi keetuu si shakka lola biraa si bane. Agartee mee? Amma silaa waan namni hundi keessa dabru ta'e si galaame. Amma barumsa takka iddoo takkaa shan namni hundi irra walii galee. Yoo tokkoffaa baatee badhaasa akkamii akka argattu irra walii galee jira. Mul'ata gaafa ta'u, kaayyoo gaafa ta'u, galma tokko kan namni milkeessin haati qabatte gaafa ta'u namni tokko sitti namanu. Amma dargaggeessi hedduu sodaatee mana bakka kana gahaa beekee namni silaa beekee sitti fokkoran. Sitti fokkoran. Kees jalqaba halola kana si banu keessa keetecha. Sitti namanu. Tarii namni amma waloloo barreessuu jiru jiraachuu danda'a. Namni amma sagalee qabu bakka tarii artistii ta'uu danda'a jee dandeettii isaa sana irratti hojjetu jiraachuu danda'a. Miidiyaa kanarra dhufeetiin beekamee waan akka uummata kiyya kanaaf godha jee namni barreessaa ta'uu barbaadu jiraachuu danda'a. Namni naggatee biizinesmaan miiliyeenarra ta'e kaampaanii banatee jiraachuu danda'u jiraachuu barbaadu jiraachuu danda'a jala. Waan takkan isinitti hima sagalee takkaa jira sammuu tantee keessa. Tasitti namanne. Ta jireenya duraanii san fiddee arrasi dura qabdu. Abaluun agarree akkasii kufee galee tasiin jettu osoo namni isin hin jaan jechuudha. Jalqaba lolli kan kee sagalee sanii hojii ta'uu danda'a. Osuma hojjettuufaadha namarraa adda baheetiin jira tarii wanni kun deemee boodarra yoo na kasaarsisu. Yoo dhaabee ofiratti. Sin jettee jecha. Mul'ata gaafa ta'u immoo si qofatti mul'ata. Namni biraa tokkoon argu jecha. Agartee footoo mul'ataa sammuu tantee keessaa qabdu dhiixee namatti silaa agarsiifte. Jalqabumarraa jabaadhu sin jaan ture. Sappoortis godhutu garuu immoo si qofa mul'atti hin jiru wanti akka zamuu jecha. Ifa isaa si qofaatu arga. Namoonni kaan akka ati jirtuu fi akka ati turte qofa beekan. Waan fuuldura ati taatu gaara ta'uu kan kee ibiddi gabbee hin boba'in humniti si keessaa hin dhooyin volkaanoon si keessaa hin baqin akka jiru hin amanan jecha. Saniif rakkinni sitti heddummaata. Jalqaba sagalee sammuu tana keessaa caal godhuu dandeenya. Namni jireenya keessa karaa dheeraa deemuu danda'a. Sagalee keessaa bakka akka gaxaantummaa si dhagaamtu. Yoo qoftee osoo hin jetti. Karaa itti milkootu dhiftee karaa itti qoftu si tarreessite. Namni mul'ata qabu immoo waan kana ni beeka. Shakkii takkaa si dhagaama akkanumatti. Dukkisa saayidii keefaa kaastee irratti. Kaastee. Maaliif jennaan ati amma karaa addaa qabattee jirti. Dhugaa. Mul'ata qabda. Waan guddaa takka yaadda. Namoota kaanirra adda. Akka kaanitti yaadda. Jireenya kan kee keessatti osoo rahaa godhuu feetuuti ba'aa biraa firratti dabaltee jira. Yeroo san gaafii si maaliif qoya maalumaa fi kanneen akkana lafa si jechiise jecha karaa sirriirra jirtu sun alaarmiidha jecha rakkinni achirraa jalqaba lammaffaa namoota raasitti dhufa jecha hundi muudii sitti qabatan ispeeshaalii namni waan guddaa barbaadu nama hedduutu dhagaatti darba akka inni jijjiiramne akkuma lafaa keessanitti si qabudha jecha keessaafuu immoo namni ati boru bakka guddaa keessa jee yaadu dafee osoo ati achi karaa si hambisuu yaada jecha. Akkati jabaattee gabba qabdu. Yes. Osoo isaan taanii yoo ati guddattee gaxaantummaa isaaniitu itti dhagaama. Achi turuu achi jiraachuu isaaniitu itti dhagaama. Na caalee namni kun. Ilmi namaa immoo jireenyi isaa akka itti jijjiiruun beekne malee namni kun akka isaan caaluu fi akka bakka guddaa gahu waan amananii suufaniif gizeedhaan karatti qaci godhuu barbaadan. Akkati sochootee bakka takka keessa. Mul'ata keetitti waan amananiif gin immoo akka nama dandeettii hin qabnetti gassidhaan dargaggoonni hedduun ni beekan tanaaf gurra kan nu dhabuudha. Rakkinni biraa immoo rakkina maallaqaati.
namni mul'ata qabu jalqaba irratti maallaqa hin qabu hedduun hanga arraa umurii jiraadhee argitan keessatti namoonni mul'ata qaban baay'een isaanii yeroo mijatee fi bakka mijataa keessaa hin baane duubni isaanii azaaba agartemi azaaba sallaalaat har'a onnatan jiruma tanarratti lafuma tanarratti rakkina ati qabdu caalaan wannummaa si onnachiisuu hin jiru filannoo lama qabda yoo azaaba sanitti deebita yoo immoo duuteetuma bakka yaaddisan geessa tana mataa keetii hojii walii galta jechuudha rakkina beeyteeti hamanaa baatu namni hedduun ni rifata amma gaafa walakkaa ga'e wanti inni eeyne irra dhufa jechuudha no rakkina sana osoo hin taane mul'ata keetii xobsitee dabarta dhuga seenaa takkaan si haasa namcha tokkotu ture warqii baasuu barbaade warqii gatii guddaa baasti nama baay'ee bira beekamti isii bituun ni ulfaata warra gatii qarshii fi kabajamoo gurguddaa boosa ta'an qofaatu fudhate jechuudha so maaliifin warqiin baasni jee yaada kana fuudhee qarshii lafa gurguree fira raayis walitti dabalatee nama raayis liqeeffatee eegale jechuudha injiinarallee deemee fide injiinarallee deemee fide qotu eegale hojjettoota lafa kanaan fide jechuudha namoota guyyaa oolan kan warra fuulee qotaa jeen naannoo kana warqii jira jaanii itti himanii bakka warqiin jiru san dhaqanii qotu eegalan ji'a takka ga'e osoo qotan homaa nagarre falaxu jiran homaa nagarre gaduma oofan mindaan jira qarshii inni liqeeffate tanarra nama si bira hojjetu qarshii kafaltaaf numa kafala namtichi homaa irraa argataa jiru garuu waa irraa irrataa jira qarshii baasu jira yaa baasu jira osuma akkas jiru bakka gaafitti ta'e bakka warqiin hin jirren dhufee humna xiyyeeffatu jira maatii isaa hunda akkanatti mana hartaa qabsiise qarshii taliqeeffate qaba abdii booda waan kanaa booda yaa osuma deemu ji'a afuraffaa fi shanaffaa keessatti abdii kutate bakka waan hin jirre jechaan qarshii xiyyeeffacaasu jira jee qubeef nyaatu eegale kanarra nama isa bira hojjetu tokkotu jira isaan kana keessa isa kanaan mari'ata saba waaniin kun mun hojii ajaageetiin jira wata kumaan agarree warqiin hanfidus hin jirtu waan kana nama narraa bitu naa barbaade jee namtichi isa bira jiru kun hayyuudha qoy waan kana anumaatu irraa fudhataa bootaa tana maashina bakka qotamuu jalqabe kana maashinoota kanaaf wanta kana bakka anaatu irraa fudhate jee kun akka ta'e qarshii wali fidatee irraa fudhe cinquma tanarraa hojii sun liqee aga jirtu irraa kafalee khasaaraa isaa fudhatee mana gale inni kun maal godhee jalqaba irratti ismaartiidha ogeessa injiinara waa'ee kanaa qoratu fidate warqiin kiiloomeetira meeqa irratti akka argamtu jechuudha wanta akka malee nama kofalchiisu achi booda warqiin bakka namtichi jalqabaa dhaabee sanirraa taakkuu takka qofatu gate qofamtee argamte jechuudha inni immoo yeroo hanga dheeraa kana fageessee qoteeti taakkuu takkitti hafte tana abdii kutannaa qotatee mana gale namtichi kun biileen irra ta'e jechuudha kanarraa maal hubanna namoonni hedduun kadhaaban guyyaa boru cidha milkaa'ina isaaniiti guyyaa boru jijjiiramanii ifaajee bara meeqa argatan abdii kutatanii mana fiixarra gaanitti hafan jecha gaafa fiixarra geessee wanti hundi si jabatte hurkaas irraa bu'a agartee amriin ta dur caalaa jabatte jecha yeroo san bakka itti dhokattu osoo hin taane bakka itti dhaabbattee fuulduraaf karoorfattu irra jirta bakka halaasana rakkina jireenyaa sodaatuun qabanii addunyaa tanarraa ilma namaa wanti tokko godhu du'aa fi rakkina kun deebiitii ikkulinnatii bakka wata nama tokko jala nan qatu mana nama hundaa ni rukuta kisha nama hundaa ni seeta rakkinnis yaa tujjaaruunis rakkataniisa tujjaaruunis rakkatu yaa rakkinni maallaqaa qofaa miti miti amma rakkina maallaqaa qofa laalla rakkinni maallaqaa ammatti kanutti mul'atu isa yaa sirriidha rakkinni maallaqaa maali Rooberti Kiyoosaakii maal jaa rakkinni maallaqaa akka dhukkuba ilkeetii ilkeen gaafa si dhukkubde harkin hojjetu sammuu yaaduu dadhabdi miilli kee hin dhaabbatu jireenya keessatti illee maallaqni akkasii agartee miila qabda harka qabda waan takka ittiin fudhachuu hin dandeessu gabbaate humnatti waan san fidduu qabdu mooraaliin hin jirtu jechuudha saniif rakkinni guddaan kafayyaatti aanee maallaqa yaa ilmi namaa laftanarra gaafa jiraatu wanti isa barbaachisu jira saniif guddate jechuudha so rakkinoota kana ilmi namaa caccabsee keessaa bahuun tokkoffaa amantaadhaan amantaa hoggansi hin jiru mul'ata keetitti amanuu qabdaati
karaan an qabadhee jiru kun guyyaa tokko bakka sanii nagahaa ta jettu abdiin dhaabbataan rakkinaan hin jilbifanne ta jecha namootaatiif bakka kanneen si keessa ijaaramtee taa'uu qabdii jecha abdii hoggansi jiru abdii of keessatti ijaaruu qabdu biqate bulukeetan diigamne haga fedhe yaa abdii amanuu qab abdiin immoo amanuu irraa dhufa waan tana bakkaan nageessi jee yoon amane waan tana irraan abdii haadha ni namana you have to believe in yourself amanuu qabdu amanuu qaba namni bakka san geessee osoo ta'e arra amanuu qabdu kitaabni an barreessu jiru kun kitaaba guddaa booda deemee revenue miliyoonaa fi digeettee yaadu qabdu Filiippiin an ammaan tana hojjedhu tun arraan tana nama biratti yeroo jaalatamuu dhabuu dandeessi guyyaa tokko isteejii guddaarra dhaabbadheetiin sirba jee yaadu qaba ifdura arra amanta boruu dheeyitee harkaan fudhata first you have to believe then you receive achi booda fudhata nama khaanirraa wanti adda nama mul'ataa godhu kana bakka waa'ee mul'ataa yeroo yaadu namni mul'ataa gaara kana duuba waan jiru laala agartanii hurree fi bineensa as keessatti isa qunnamu gonkumaa isa yaachisu jechuudha dabree sallaala yeroo gaara duuba laalaa deemtu immoo rakkina irraa xixiqqaa kana osoo hin taane rahaachi duuba jiru santu sitti mul'ataa jechuudha fuuldura as deemsa namni rakkanne hin jiru garuu immoo rakkina san booda waan dhufu namni ilaale imaana jechuun kanuma bara sabrii bi imaana jabaachuu agartanii waan arraa hunda obsuu jechuun kanuma agartanii keessi keenya immoo gisee sanni jabaata keessi haala rukutame haala miidhame rakkinaaf harkaan kan yoo kanneefillee xiqqoof abdii kutata qalbii fi keessi keenya kun gisee takka takka ni dadhaba mee fakkeenyaaf as biratti lammii gayyaa waan tokko fakkeenyaaf ni yaalta si milkaa'u ni yaalta si milkaa'u kanaa yaalta siif milkaa'u aboo kanaanis yaalta siif milkaa'u yeroo akkanatti wantoonni ati harka kan kee jalaan gaadhee gaafa akkanatti bira geessi yaalte siif milkooyne yeroo hunda bakka feelsi godhu kun abdii si kutachiisu yeroo baay'ate so wanta kana immoo akkamii dabruu hin danda'ama gaafi bareedaa na haaste ni yaalta namni hundi ni yaala yeroo takka takka immoo yaalte waan hunda irra dhadhaattee booda waan as deebi'uu dhabda ni jira kun garuu waan takkaa jira ilmi namaa hanga hafuurri keessa jirutti carraa qaba maal goota siite giziisan karaa kanaan osoo deemuu jirtu dideemi bakka ga'umsaatiin si ga'uu didde makiinaan tun karaan jijjiirtu makiinaa tana sirreeffata gabbuute agarteemi istiraateejii ittiin deemuu jirtu san sirreeffata akkaataa ittiin nama qabattu san sirreeffata yoo amala kan keetillee disipliina kan kee sirreessita amaloota si miidhuu jiran ifduba deebitee sirreessita humnaa ol namaa yaaduu dhamu humnaa ol qarshii facaasuu dhamu mana keetitti yeroo galuu dhabuu dhamu maali hawaan kana si diige akkaati gaa'ela bareedaan jiran akkaati jireenya kan kee kana seeraan hin gaggeeffanne agarteemi yeroo gubuu jirtamu disipliina qabdu moo maali ifduba deebita targeeta osoo hin taane karaa irra deemuu jirtu kana maal waan asirra isa dabrirraa basan haxannaata iddoo qo'atta inji kaayyoon maan jijjiirtu kaayyoon jijjiirama jechuun bara karaa biraa deemtu osoo baadeemu jirtu dhiyaa deebite jechuudha kaayyoo osoo hin taane akkaataa itti deemsa keetii san jijjiirta waa fudhattee ba'attee deemu jirtu yoo nama dhiisuu si barbaachise duuba deebitee nama tokko gannee ixeechaa farra gis takka takka namaatuuf duuba si qabu namaatuuf duuba si qabu namni hedduu namaan hidhamee ta'a sababa hiriyaan taane agartee so waan akkas akkasiisan gallakkisuudhaaf hayyoomaa ta'uu qabu namni mul'ata qabu dhukkeef irraa dhadheeti kan milkaa'inni waan adiidha waan qulqulluudha agartee uffata xuriidhaan qaama xuriin yaada xurii fi ilaalcha xuriidhaan keessa seenu waan hedduu takka tafirraa ganneetu jira namoota illee dabalatee firraa achitti harteeti seentaa jecha. Tole lammii kiyyaa naaf galatooni. Ammas osoo sagantaa keenya hin xumurre osoo sagantaa keenya hin gooramne dura lammiin dargaggeessaa sochiilee garaagaraa keessatti hirmaachaa jiru keessattuu nyaata sammuudhaa. Nyaata sammuu hunda keenyaaf nuuf kennaa jiru karaa pilaatfoormii keessattuu karaa pilaatfoormii tiiktookii fi feesbuukaatiin hanga ammaatti instaagiraamar sin agarree yuutuubaanis ganaa dhufuuf karoora akka qabdu dhagaheera. Mee gara fuulduratti yuutuubaan dhufuu fi poodkaastii jajjabaa wantoota ergaa ammaa daqiiqaa muraasaan nuuf dhuftuun kana bal'iftee karaa yuutuuba mataa isaa danda'e pilaatfoormii guddicha saniitiin jechuudha. Nuuf dhufuudhaaniif yeroo hagamitti yaaddi waan sanarratti hoo maaltu jiranii waan jiru nuuf
Gaaffii bareedduu na gaafatte. Asuma hundaan ummataaf dha. Yaa dhaamsiin andaamu YouTube'aan illee ni dhufa inshallah yeroo dhiyootti dhufa. Amma yuunivarsiitiin barachuu jira. Eebbitiinis wal jala dhiyaachuu jirti. Poodkaastis ni eegala. Inshallah. San dura garuu kitaaba tokko barreessuutti jira. Kitaaba illee jira. Sun anaaf akka ilmoo hangafaati. Yeroo tiyya yuunivarsiitii keessatti dabarseera dhaabbadde aarsaa itti kafaleetti kitaaba san kan hin barreessuu jiru. YouTube'aan illee ni baha gaafa bahu isaanonni argani. Si biratti illee deebi'ee interviyuu hagoonu ta'a. Sagantaa keenya xumuree goolabni kaameraamaanii fi ogeeyyitii hunda galatoonfachuun duratti namoonni ati galatoonfattu yoo jiraate ifatti galatoonfattu dirreen diimokiraasiidha waan ta'eef. Hedduu galatoomii dura irratti rabbii xiyyaan galateeffadha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mala xiyya hunda keessatti na wajjite itti aansee rabbii gaditti uumaati hedduu takkaan galateeffadha. Mala xiyya hanga arraa keessatti umurii isii tanatti aarsaa na wajji kafalaa. Waan meeqa rakkina meeqa na wajji dabarsitee narra jettee haftee asin na goositiif hedduun galateeffadha. Nama jazaa isii kafalu naa godhu abbaa kiyyees akkasumatti hedduu takkaan jaaladha. Inni illee na umrii naa faadheeratu namoota hedduu takkaa jira kan hin maqaa dhahee hin fixne jecha. Dakas irraa eegalee barsiisota kiyyaan hanga fi safara keessatti illee namoota hedduu na gargaarantu jira. Agartee barumsa irrattis hanga waraqaa fi qalama naa kennuuti gaafa waan kana eegalullee barsiisaa Habiib nama jaamu jira. Waan kana mana isaatti eegalee inni achitti ofitti na qabee viidiyoo kan ija waraaboo eegalee. Walumaa galatti hiriyoonni kiyyees ijoolleen yuunivarsiitii wajji barannu warri doormii takka wajji gallu addatti immoo taatee dhiyoon tana irratti murtii guutuu fa'aa hedduu takkaan galateeffadha. Ijoollee teenya biyya Arabaa jirtu hedduu Muhammad Shurubeetiin hangafi hundi isaanii zakkoodhaan hangafi ibsaa fa'aa yaasaa fa'aa hunda isaanii hedduu takkaan galateeffadha. Hunda keessan maqaa keessan dhahee isiniif hin fixuu warri oolmaa na biraa qabdan anillee nama bakka gahee seenaa teessan dubbatu naa godhu. Hedduu galatoomaa hedduun isin kabaja rabbii isin jaalatu hin jaanu. Ulfaadhoo lammii kiyya yeroo keetirraa aarsaa gootee nu wajjin akkanatti laffaatee bakka hanga jirutti nu dhuftee turtii bareedaa dhandhama bareedaa barnoota makaate kana uummata keetiif qooduudhaaf miidiyaan keenya illee bakka si arginee si afeeruudhaaf akka carroomnitti kan lakkoofnu uummata keenya uummata nu hordofaniif galaa sammuuti jennee waan yaannuuf jechuudha. Atilleen galatoomee irra deebi'ee kum lama allama gan jechuu barbaanna. Egaa hordoftoota kiyya qophiin firaa miidiyaa irraa dabru kunoo akkuma isin gartan kana bifa kanaan kan dabraa ture. Sagantaan keenya kan har'aatiif qabannee dhihaanni kana fakkaata. Kanaafuu sagantaa itti aantuun hanga deebinee wal agarutti gama kiyyaaniin dhaammadha. Lammiin ammoo sagantaa goolabuu waan barbaaduuf yaada miidiyaa kanaaf qabuu fi wanti jiru jiraate lammiin sagantaa goolabuu har'a abbaa madrakaa isaa waan ta'eef isaaf hin kennaa lammii dhaammadha. Firaa miidiyaan miidiyaa tokkicha nuti akka baha Oromiyaatti qabnu dargaggeessa qaxalee kanaan dhimmoota ijoo hawaasa keenya fayyadan hawaasa keenyaaf sagalee ta'an artistoota aartii keessatti umurii isaanii dabarsanii arraan tana dhimma haala jireenyaatiif dagataman fidee uummatatti deebisuu fuula uummataatti as deebisuu walumaa galatti yaadota akkanaa namoota muuxannoo qaban asirra fidee dhaloota kanaaf jajjabeessuu jira. Isinilleen immoo just waan biraati miti subscribe godhuudhaan jajjabeessaa namni keenya wal jajjabeessuu qaba. Nuti wal malee homaan qabnu firaa miidiyaan immoo addatti waan kana fedhii isaatiin osoo professionii qabu osoo asiin abbaa seeraa tahee. Kanaaf firaa miidiyaan dhugaa nama addatti jajjabeeffamuu fi galateeffamuu qabu. Daran nu jabaadhu daran kana caalaa guddatee immoo arguu barbaannaa bakka guddaa akka geessus ni amanna. Uummanni keenya illee immoo uummata jaalalaati nama waan gaarii hojjetu hedduu takka jajjabeessanii firaa nu jajjabeessan jaa galatoomaa ulfaadha. Ulfaadhoo hayyee lammii kiyya nagaan haaf galigaa gaafsha bal'inaa walitti nu adeemsu ma'a salaama jennee jirti.